Nana gootanii abbaa agarteetiin har'antana biddeena raamsu akkuma reef gaafadhesan amma qamarna hojii uummataa takka lama jedhee kalee biddeena 45 raamsee har'a 65 dhageeffadha guyyaa lamatti hayyee ji'arti meeqataa waggatti meeqataa kanaaf hawaasa keessa cinaa dhaabbadhaa jira guyyaan sunillee nu fuuldura jira guyyaa sabtiiti jechuudha hundi keessanuu gargaarsi kun karaa adda addaatiin dhaamsi har'aan irraa dubbachuu barbaade tokko dhaamsi tokkoffaa ustaazota kenna warroota waa barsiistan madarasaa adda addaa keessatti markaza adda addaa keessatti hawaasa keessan kana qanii isin cinaa dhaabbatan guyyaa har'aati tokko inni zuumii keessa jirtus inni imoo keessa jirtus inni tiktokii jirtus inni feesbuuk jirtullee wanni nu irratti gargaaru akkaawuntiin tokkicha qarqaarsi kun karaa sadii yookiin karaa afuriin godhama tokko qarqaarsi tokkoffaan karaa giiftitiin sun warra agartee leencan taphatuu fi warra giiftitii kenninaa tokko lama karaa zeelii kaashaabbitiin sadi karaa akkaawuntii waliigala biyyaatiin hayyee ati qeerroo oromoo kam irratti muuxannoo qabda kam irratti dhaabbatta kam deeggartoo waan jettan waan beekun hojjedha kan akkaawuntii biyyaa irratti keessattuu ijoolleen biyya arabaa dachii eeshiyaa keessa jirtan of qopheessaa qophaaya maaliif jennaan bakka feete jiraadhu akeeyni kenna kaayyoon kenna hawaasa kenna baraaruu waan ta'eef lal dursa ilmaansi koomandoo akkuma kalee kutaa biraa cinaa dhaabbattee jaballee laafallee cinaa dhaabbatte gabbayii dhaabbatte yookaan eenyu arsii ebaluu arsii jinnii arsii an arsirraa falmoo jette akkuma qamarsii dhaame gaafa ummata kana nyaachifte an arsiidha jettee dhaadachuu dandeetta lal qaniin ati arsii dhettee mataa ol qabattee deemtu gaafan warra kee kabeelee kana cinaa dhaabbatte ani arsiidha jetta yookaan afaan kamiin an arsiidha ofiin jette tokko inni oromoo kutaa kudhanii dhaamsi nuti qabnu nuti beelofnee jira rakkannee jira dhageeffadha beelofnee rakkannee jira rakkoon ilmaansi koomandoo rakkoo oromoo kutaa kudhaniiti garuu waa tokkotu jira qarqaarsi ammaa kun waa hedduu addaan nu baasa gabbayaa tokko sagalee isinirraa barbaanna lama hawaasni keenya beelawuu nu dhaga'a bar ummanni si koomandollee beelee jechuu nu dhagaa erga dhageettanii furmaanni nu waliin barbaannaa koottaa dhaabbadha maaliif jennaan nuti kalee nama cinaa dhaabbataa turre nama qarqaaraa turre alhamdulillah rakkoon tun asitti hin dhaabbattu ni deemti rabbiin rakkoon irraa haa dhaabu kanaaf hundi keessanuu of qopheessaa keessattuu ijoollee biyya arabaa warri leencaa leencasaatiin haa dorgomu kalee ijoolleen biyya arabaa warqii ta'uu ni beekna ardhallee ni beekna warqooma keessan gabbaya agarsiisa jedhaan mallee BBC miidiyaa anaa dhufu baga nagaa dhuftanii hundi keessanuu koppiliinki sheer godha koppiliinki sheer godha هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجاجرتو جرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان بريدا دا وان دنسا دا وان يرو إسا يغتير رها سامو في أكام برباجيسا دا سي تقوم فاوني حواشا كان وني هي كاركارا إن دولا كاركارسا كان وني قد موفي قالن ور كاركارتي عربا هيتيف يو غرغران ديمني أركارون دندن يو أمو والتاني بوتا تكدن واحد بكسو دندن نرچو خنافي أمني كمويو إنوايو أكا أورمو ديسي أكا إثيوبيا توسو كاركارامي أمني كوني بيافيس نمافيس ربي في اللغاري ركو يونفو أكا بياتي رفي مالي أكا دون فاتيمي ركو أكا دون فاتي رفي أكما دون فاتي فرم rakkoon akka biyyaatti dhufe akka biyyaatti fura. Bal'isanii dubbachuun fageessanii yaaduun akkaan murteessaadha. Rakkoon dhufe akka biyyaatti dhufe. Rakkoo kana qofa furmaata goonaa miti wanni rakkoo kana fidu hoo maaliif? Gaafa kana keessaa bahanii sadduutti aana jechuudha. Uummanni Harargee rakkatee jedhame qarqaarame deebi'ame. Akkasii miti wanni hawaasa kana rakkise maaliidha jedhanii irraa haasa'u sanis furmaata achillee kaayaa deemuun bareedaadha. Kanas ka Arsii keessaa kan amma dhufe kanas eega hawaasa kana baraaranii ka'anii ila manni tokko gugubate
ibidda dhaamsan. Ibidda dhaamsanii ibiddi kun sababa maaliidhaan ka'ee jedhanii qoratan. Akkasii miti. Amma ibiddatu boba'aa jira. Ibidda boba'e kana haa dhaamsinu dhamma. Dhaamsa ibiddaa irratti wal waamaa jira. Eega ibiddi dhaamee ka'e. Ibidda kana eenyu qabsiise. Akkami qabsiise. Bu'aan inni irraa argatu maali? Jarana waa hedduu jala deemanii laaluun barbaachisaadha. Amma waamichi ibidda dhaamsuudha. Ibidda dhaamsuu irratti kan birrii 100 takka qabdus hatta kan 5 qabdullee uf qopheessi. Kanaaf waan bareedaa jirtanii waamicha bareedaa godhaa jirtu. Qamarisi waan bareedaa irra jirta. Ammallee waan hojjettu kanas namaaf fakkeenya ta'i. Wani nama daangessine akka hin jirre namni haa beeku haa hubatu. Ani eessa jira namni uf haa laalu. Wanni guddaan namni wanni waa baratuufi wanni waa hojjetuufi fakkeenyuma namaa ta'uufi waan biraatii miti. Ati qabeenyas qabaadhu dhabaadhu dhiiftee ima biraa deemta. Kamaal mootiirra jirta. Kamar mo'itiirra jirta. Hojii boonsaa ati. Hojii boonsaa atii fi waayillan kee hojjechaa jiran kunoo argaa jirtanii ammallee gaafa guyyaa wiixataa yookaan maakseenya amaariffaan jedhan san gaafa guyyaa sanii gabaa keessa deemna hoggaa dhuftan ammoo tumsa ummata shirkaatii fi ummata harargeetiif akka fakkeenya ta'utti dhuftanii namni danuun achirraa waa hubadha. Obboleessa keenya xiqqaa kun dhugaa rabbii ummanni keenya beelee jennaan anillee bararra qamar gargaaruun danda'an jee warra obboleeyyan kiyya warra achi jiru san harreen naa bitamtee bishaan waraabee bir akkaawuntii naa kennamtoo malee dhugaa akkana naa jee manatti ammallee fidee isin dubbisiisuu danda'a. Agartanii namni isin har'a gadhaabdan kun boru xiiqiitu itti dhaga'ama, obbolummaatu itti dhaga'ama, tokkummaatu itti dhaga'ama. Kanaaf akkuma naa tumsitanitti adaraa ummata koo warri amma nu dhaggeeffachaa jirtanillee warri ganaa nu dhaggeeffattanillee viidiyoo hedduu isiniif hojjennee isiniif gadhiisna mana qeerrottis haa ta'u manuma abbaa fedheettu haa ta'u bakka gargaarsa jedhan wallaahi nama maqaa ummata Itoophiyaa kana keessa gargaarra jettan rakkina ajaa'ibaa keessa jira ummanni keenya wallaahi an keessa deemeen bakkuma asii taa'ee foolii nama keenya kan beela'aa jiru foolii nama keenya kan rakkatee dheebochaa jiru foolii daa'imman akka kiyya akka roobsanee kun eegal hoggaa mucaan kiyya gabbee waliin taphatu akkam takkaan qabta akkasit dhagaama obboleessa kiyya akkuma anaa tumsitaa turtanitti ummata keenya waliif haa tumsinu rakkina amaa yeroo kana rakkina yerootiin kunni rakkina yeroo maraami rakkina yeroo kana wal cinaa haa dhaabbannuun jedha irra deddeebisee dhugaa rabbii hedduu rakkinni isinif baay'ateera tumsi deeggarsi isinif baay'atee jira ni beeyna obboleeyyan kiyya akkuma taatan taa'adha amma kana namoota 200 yookaan 300 caalu ka sadarkaa kanarraan nagee Oromoon nama meeqa qabdi miliyoona qabdi arshii xiqqoodhaan laal giiftiinis haa ta'u xiqqoon ta'e hin tuffatina waan qabda walii darbaatii akkaawuntii takkarra walii guutaa deemaatii ummata san biraan gaha walii dirmadda adara nu cinaacha bitaa cinaacha mirgaa nuti ammoo du'aayiidhaan isin cinaan jiraan du'aayii kaleessa amma jandaan kiyya kanaal tokko sinii haasaa malee please namni du'e feesbuukan fayyadamaa dhagaaffiin koo ollaan keessan jira mee dawwalaa gaafadhaa hiriyaan keessan kanaan dura duute dawwaltee sinii bilbiltee turte miiseejjira sinii caaftee turte waayifaa isheen bitatte bilbila isheen bitatte bitadhee lafa kaawachuu qabaan barreeffadhee heddee ani bakka achi keessa taa'ee sinii wajjin haasa'uun barbaada.